Akkawani nuqaan of nu wayiiti eenyutiin kun baalagummaadha. Manni biyya sanii maaliif akkasii gammate? Mootummaan maaliif akkasii rifate beektaa? Isa kuffiftanii wal fixxanii miti gaafin jiru. Nageenya kan dhufne waan jala murreef gongoomina. Humna waraanaa wajjin godhaa jirra. Haasaalee sirna keessa jira wajjin hunda godhaa jirra. Abiyyitti guusaa si yaammadhu guusaa sin bawan. Wanni an godhuu barbaadu abii guddisuudha rakkoo biyyattii xiqqeessan ilaaluudha. Waan warra kaabaa jiru kana. Hinga doggaa Isaayyaas waa'ee Oromummaa ta'u bara dhufu qaayibaharitti irreeffannee jechaan turre. Indiyaan Oshinitti, Reed Siiti. Waan hin bilchaatin dhaqanii bilcheessaa jirra. Wanni tokko miidiyaa irraa dhabameef kana hojjetamaa jiru. Marii inni qaamolee hawaasaa wajjin godhe tokko tokkoon hordofeetiin jira. Kanarraa haa agartu rakkoo hubannaa hamaa jiraachuu isaati. Lammaffaa walabummaa imaammata dhabee to'annoo warra alaa harkatti galee jira. Kanammoo furuudhaaf fedhiis bilisummaa furuutis rakkoolee dinagdee biyyattii uummanni keessa jiru kana furuuf hubannaas hin qabu. Odoo hubannaa qabaatee fedhiis qabaatee immoo furuudhaaf walabummaa sobannitii akka biyyaatti akka mootummaa tokkotti qabamu harkaa fuudhamee waan jiruuf hin danda'u. Kanaaf adeemsi isaatis kan dubbii hammeessu malee kan dubbii fayyadu natti mul'ate. Ispeeshaalii maqaa kee akkuma addaatti kaasanii Jawaar Mohaammed rakkoo uummata eegee qabatee duuba deemee waan sana jabeessee isu malee ajandaa mataa isaa kiriyeet godhee hin beeku. Gaafii hakimootaa jedhee gaafii namoota kallattii garaagaraatiin namoonni waanuma rakkatan gadi ba'anii kaasan sana qabateetiin duuba deema malee ajandaa kiriyeet godhee hin beeku jedhanii si komatu. Kallattii garaagaraatiin kaasanii warri mootummaa ifatti gadi baasanii dubbatu waan ta'eef waan kana si kaasaa jira. Na busheessaa jiru moo dhaalessaa jiru garuu achirratti hojiin hoggana siyaasaa hojiin tarsiimoo siyaasaa sanii bara. Waan gabayaan bitu gabayaa geessitaa bara. Qabsoo keessatti keessattuu resistance politics oppositional politics keessatti hojiin ati hojjettu dongora mootummaan sun hojjetu badii mootummaan hojjetu hammeenya mootummaan sun hojjetu komii uummata keessaa jiru san beeytee qorattee hubattee akkaataa ta'uu qabu. Akkaataa mootummaa dhiibbaa gochuu dandeessu akkaataa uummata gurmeessuu dandeessu akkaataa uummatni hubachuu danda'uun artikuleet gootee deemuun hojiidha. That is my specialty. That's my job as a politician. Hojii kiyya bara hubachuun waa gaafata. Hubatte san akkaataa uummata dammaysuu danda'uun fi sochoosuu danda'uun ittiin deemuun hojii biraati jechuudha. That's opposition politics. Kanaaf ittiin waan na busheessan itti fakkaateen ilaalessaa jiru natti fakkaate. Gaafiin inni guddaan ka'uu tibba darbee miidiyaaleen sabquunnamtii gara 30 ta'an walitti dhufuudhaan namoonni 15tti dhiyaatan kallattii garaagaraatiin irraa hirmaatan ilaalcha siyaasaa hedduu walirraa faallaa ta'e qabaataa turan hunduu garuu dhimma Itoophiyaa irratti kallattii garaagaraatiin hirmaannaa godhan walitti dhufanii haasaa godhanii turan. Haasaa sana irratti atis hirmaattee turte yaada kee dhiyeessitee turte namoonni sun walitti dhufanii haasa'uun suni ijoon yaada isaa maalidha? Namoota yaada ilaalcha hedduu walirraa faallaa ta'an wajjin dhiyaatanii yaada kee irratti dhiyeeffachuun hiika maal qaba? Itoophiyaan kallattii hundaa lola keessa jirti. Lola kana kaafii immoo rasaan tokko dhuka'uu dura waldiddaa siyaasaa karaa siyaasaatiin marii siyaasaatiin tooftaaf siyaasaatiin afalmiif atakaaroo siyaasaatiin furuu dadhabuu fi dirree siyaasaa dhiphisanii humnoonni siyaasaa qawwee akka fuudhan gochuutu Itoophiyaa lolatti galche. Furmaanni hoo maalree? Furmaanni afaan qawweeti osoo hin taane kan dhufuu danda'u humnoota siyaasaa kana gara waltajjii mariitti, waltajjii falmiitti, waltajjii negotiationitti fidanii eega maddi waraansi biyyattii burkuteessee diinagdee caccabseenneerra. Of duuba deebitee maddi waraansaa sun siyaasa eegatee taate humna siyaasaa kana gara dirree siyaasaatti gara waltajjii siyaasaatti iddoo waliin mari'attee lola dhaabsifta. Lola egaa dhaabsiftee booda garaagarummaa siyaasaa jiran san akkaataa ittiin furuu modaalitii ittiin furtu irratti walii gochaa deemta, walii galaa deemta. Hawaataan bifa adda addaatiin rakkoolee jiran cinaa wal mariidhaan, cinaa wal falmiidhaan, cinaa filannoodhaan bifa adda addaatiin furaa deemta jechuudha. Kanaaf mariin achirratti godhame kanas yaada kanaani. Kan qophaa'ee yaada kanaan kan irratti hirmaachaa deemnu kana qofaa miti. Kana duubattis marii bal'aa godhaa jirra. Akka waan nu saalfachiisanii akka waan nu qaanofnu wayiititti diina wajjin mari'atan. Eenyu diinni Itoophiyaan bulche jechaa hoogganaa Oromooti. Itoophiyaan bulche jechaa humnoota saba biraatiin diina jechuun kun fafa. Kun baalagummaadha. Keessattuu yeroo aangoon harka keenya jira jedhamu yeroo maqaa keenyaan namni aangoo irra taa'ee jiru kanatti saboota biraa wajjin humnoota biraa wajjin hin haasa'inaa jechuun maal jechuudha. Nuyi kanuma wal qabsiisee ittiin wantoonni amma durallee jedhe faggannoon socho'uun hedduu barbaachisaadha. Uummanni Oromoo qe'ee kiyya irratti biyya kiyya irratti abbaa ta'ee Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo Oromiyaa fakkaatu ijaara. Itoophiyaa irratti immoo mootummaa uummattoota Itoophiyaa fakkaatu kan sabaaf sablammoota hundaatu irratti eegamu jaarrata kan itti qabsoofne. Kan abboonni keenya waggaa 50-60 dura ittiin ka'an kan nuti itti qabsaa turre. Har'as taanaan akkuma kaleessa warra maqaa saba biraatiin uummata keenya saamaa turan san irratti qabsaa turre. Har'as taanaan maqaa keenya jala dhokatanii uummata keenyas cafaqaa uummata keenyas ajjeesaa saamaa uummata biraatiinis walitti nu buusuu barbaadu. Kana jalaa fashaalsuudhaaf uummattoota biyya keenya kamiyyuu wajjin ni mari'anna. Biyya keenya nagaa fiduu irratti biyya keenya faca'uu irraa hambisuu irratti dantaa saba keenyaatiif dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiifne sirna dimokiraatawaa federaalawaa biyya sanitti ijaaruu irratti yaada keenyatti ejjennoo keenyatti waan saalfannu hin qabne kun ejjennoo kaafaa'ooti kun ejjennoo kiyya anis ergan siyaasatti seenee kan inni tarkaanfachiisaa jiru jechuudha. Kanaaf mariin achirratti godhamne marii imaammata keenyarraa karoora keenyarraa ejjennoo keenyarraa seentimeetira takka hin socho'in jechuudha.
akka komiitti wantoonni kaasan baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko diina waloo qaban malee ajandaa waloo hin qabanii kan jedhanidha. Amma qaamolee walitti dhufan kuni akka bishaaniif zayitii waan walitti makamuu hin dandeenyedha yaadni isaa. Diinni keenya Abiyyi kan jedhu malee waan waloo qabaataniiti miti. Abii kuffisuudhaaf guusni ormaan hin barbaachisu barabtamu. Isa marsee jiru hundi Oromoodha. Saboota biraatiin uummattoota biraatiin kan haasa'uu qabnu abii booda waan dhufu balaa hamaa waan ta'uu danda'uuf ammumarraa mari'annee ammumarraa wal hubachuu waan qabnuuf. Abii kuffisuudhaaf haxaa baay'een hin barbaachisu. Abii sireera kan kaa'e Oromoodha. Kan jalatti qabee deemaa jiru Oromoodha. Har'afaa immoo namni tokko kan biraa isa bira hin jiru. Guuzoonni waan mannuuf hin jiru. Garuu tokko dongoroota amma dura irra deebi'uu hin barbaannu. Biyyi kun baay'ee laaffateera akkuma yeroo adda addaatti jedhe. Lolli biyya Oromiyaa keessa qofaa miti. Lolli rakkoon Oromiyaa keessa qofa jiraatu taate sadarkaa Oromiyaa qofatti murteessitee qabsoofta. Rakkoon biyyattii kaabaa kibba bahaadhiyaa naannoo hunda keessa jira. Oromoon immoo dirqama dachaa qaba. Tokko maqaa isaatiin biyyi badaa kan jiru. Lammaffaa Oromoo fi Oromiyaan immoo badaa jiru. Oromiyaas Oromoos baraaru, biyyas baraaru, maqaa fi baraaruun dirqama dachaa qaba jechuudha Oromoo. Dirqama dachaa kana bahuudhaaf ummatoota biraa wajjin, humnoota biraa wajjin mari'achuun, ummatoota biraa wajjin ilaafilaamiidhaan mari'achuun barbaachisaadha. Ajandaa waloon qaban kan jedhuuf. Itoophiyaa keessatti ajandaa lama jira yeroo ammaatti. Tokko lola dhaabuudha. Wal waraansi. Duri bara Abiyyi dura, bara Haayilasillaasee, bara Darguu, bara Ihaadeeg wal waraansi ture Itoophiyaa keessa. Garuu gammoojjii Eertiraa, gammoojjii Ogadeen, gammoojjii Baalee, gammoojjii Harargee qarqara ture. Uummanni Itoophiyaa bal'aan kan jiddu galeessa jiru kun lola fagootti haa gargaaru ilmaan isaa ergu sinqee ergu malee lolli jiddu galeessa Itoophiyaa tuqee hin beeku. Har'a lolli kan godhamaa jiru qarqara osoo hin ta'in jiddu galeessatti. Badda Arsii keessatti, badda Shawaa keessatti, badda Wallaggaa, badda Goojjam, Gondar kana keessa. Kun maal godheeraa lolli mana hunda keessa duuti, gadadoon, saamamuun, diigamuun mana hunda keessa seenee jira. Har'a rakkoon ummatoota Itoophiyaa bahaadhiyaa kaabaa kibbaa wal qabsiisee kaasee rakkoo daabboodhaati, rakkoo diinagdeeti jenne. Diinagdee keessa akka kufuuf akka caccabuuf sababa guddaa ta'ee kan lafa kaa'ame hoo maaliin lola. Lola kana immoo mari'atanii malee maraatanii irraanuu hin danda'amu. Lola keessoo lola waloo wal mo'achuun hin danda'amu. Kanaaf mari'achuudhaan tokko lola dhaabsisuudha. Nagaa buusuu, nagaa hoggaa buuf, diinagdeen diigamurraa, dhangala'urraa, weestir ta'urraa baraarama. Ummatoota jidduu diinagdeen biyyattiittis ta'e hawaasummaan siyaasni biyyattii akka tasgabbaa'u, akka deebi'ee ititu, deebisanii suphuudhaaf hiree akka argannuuf waliin mari'achuun dirqama. Qofaa miti baay'ee uummanni biyya sanii maaliif akkas gammate? Mootummaan maaliif akkas rifate beektaa? Uummanni biyya sanii humnoonni amma achirratti wal gahan kun deeggartoonni isaanii bifa adda addaatiin jiran waggaa 5 cabsi dhoyisi daaraa godhi balleessi warra jechaa ture bara. Sun gara tokko namaan gahu kan geenye kasaaraa waloo malee bu'aa garee tokko fiduu akka hin dandeenye waan irratti walii galameef waan hubatameef yeroo humnoonni adda addaa ilaalcha garaagaraa qaban kun walitti dhufan uummanni gammade sirnichi immoo jeeqamee intarneetii gara cufuutti deemee jechuudha. Kanaaf karaa sirriidha. Baay'ee san qofaa miti marii godhaa jira duuba. Ellifnee waan televiiziyoonaan godhamu sun uummata keenyatti akeekuudhaaf. Kun waa'ee Abii kuffisuu miti. Konsarniin keenya guddaan amma kuffisuu bargoonee agarree jirra. Sambooda gaafii nama jiru maali? Baatii jaha dura gaafiin ture. Abii socho'uu hin danda'u. Jennu bakka tokkoon socho'u maal ture. Amma san gaafiin ce'ee jira. Gaafichi maal jedha? Sambooda maaltu nu dhalataa? Isa kuffiftanii wal fixxanii miti gaafiin jiru. Afaan waliin fidnu osoo hin ta'in akka waliin fidne akka waliin balleessine har'umaa walii galuu qabnaa jechuudha. Walii galtee immoo waliigaltee televiziyoonaa qofaa miti. Televiziyoon simbolikalii uummata keenya tamilee gochuudhaaf ergaa dabarsuudhaaf malee marii babal'aa firaakchar bifa ta'een godhaa jirra jechuudha. Kun immoo akka hoogganaatti dirqama. Kana bara silaa osoo beekanii jarri fadhiitoo nan godha jirtu they should have been doing this. Carraa kanaa balleessanii carraa dhumaa 2022 eega balaa san hunda buusan booda mariin biyyoolessaa humnoota hunda hirmaachisee godhamuu osoo qabu marii Abiyyiif Abii qofa mari'atanitti hir'isan. Wal waraansa Oromiyaa keessaa, Amaara keessaa, akka Tigraay dhaabaa jennaan shiratatanii fashalsanii kan deeman. Kanaaf mariin kun bar mootummaa jalatti akka godhan baay'ee xaarre. Oromoo Amaarri akka waliin mari'atuuf ministeera nageenyaa jalatti Abiyyi booda seenee dhaabsise. Marii amma alatti godhaa jiru caasaan alatti sirna mootummaatiin alatti godhaa jiru kana gaaddisa mootummaa jalatti ministeera nageenyaa jalatti akka godhamu waggaa 3 xaarre. An akkam baheen bar ijoollee obootiin araaraan galuu qabdu, nagaan galuu qabdu jechaa turre. Araarri sun akka tasgabbaa'u adda durummaan irratti hojjetaa turre. Karaan sun Abiyyi jalatti nageenyi dhufuu akka hin dandeenye gaaddisa Abiyyi gubbaa taa'u jalatti nageenya akka hin dhufne waan jala murreef biyya keenyaa fi uummata keenya baraaruudhaaf jecha caasaan alatti godhaa jirra. Marii kana immoo mormitoota qofa wajjin godhaa hin jirru goomina. Humna waraanaa wajjin godhaa jirra. Caasaalee sirna keessa jiran wajjin hunda godhaa jirra jechuudha. Mariin kun marii farra Abiyyi qofa taanaan bu'aan qabu. Ani Abiyyitti guuzaa si yaammadhu guuzaa sin bawan. Amma booda wanni an godhuu barbaadu bakki itti yaamanii jalaa awwaachuu danda'u, bakki guuza itti yaamamuu fi guuzas dhaquu danda'u. Kana booda wal waraansi biyya keenya keessatti akka dhaabatu, wal diiguun akka dhaabatu, sirni dimokiraatawaa federaalawaa ta'e kan akka uummata an keessa dhaladhee itti qabsaa'ee fi sanii fi uummatoota sabni keenya wajjin jiraatu kan biraa wajjin haqa walii eenee ittiin bulchinu ijaaruu irratti guuzas nan yaama, guuzas nan bada. Kuni guuza farra Abiyyi jedhanii xiqqeessuun Abiyyi guddisuudha, rakkoo biyyattii xiqqeessanii ilaaluudha. Rakkoon biyyattii guddoodha. Rakkoon biyyattii marii bal'aa. Oromoo maal jechaa jira?
Namichi kun Somaalee wal lolchiise, Tigree wal lolchiise, Amaaraa wal lolchiise, Eertiraa wal lolchiise, Sudaanii wal lolchiise, Keeniyaa wal mufachiise. Hojiin guddaan dhaloota kana maal akka ta'etti himu madaa inni uume damage he caused to our people. Uummata keenya keessatti hanna aadaa godhe wal waraansan Oromoo diigee wal ficcisiisee dhiiga wal dibsiisee Oromaan immoo dhiiga wal dibsiisuu deemaa jechuudha. Kanaaf tokko balaa inni irratti buusus konteen goona. Balaa maqaa keenya uummata biraa irratti godhus konteen goona. San bira dabarree immoo balaa inni hagamma uume kana diigomsa inni hagamma uume kana deebifnee biyya ijaaruudhaaf uummata ijaaruudhaaf balaan biraa akka dhufne balaan hagamma bu'e immoo miidhaan hagamma bu'e diigumsi hagamma bu'e deebii akka ijaaramuuf dhabiinsi hagamma uumame akka wal'aanamuuf Oromoo wal jidduuttis mariin godhamuu qaba. Oromoo fi saboota biraa jidduuttis mariin godhamuu qaba. Mariin kun immoo hayyama isaatiin kan godhamu. Isaan alatti godhaa jirra itti fufnaa jechuudha. warra kaabaa waliin ta'anii norkutuudhaaf deeman. Mufattoonni keenya warra kaabaa waliin ta'anii Eertiraan gamasii nutti dhaadatti Oromummaa jettee mufattoonni keenya immoo jara wajjin ta'anii aangoo qabachuudhaaf deemuu. Gaafa jara wajjin danna sani isin fixu heduu himannaan dura dhiyaate bara himannaa qaanii ture isin fixu heduu Itoophiyaa diiguu barbaadu Oromiyaa fottoisuu barbaadu maal jedhanitti ololoof amma immoo gara galanitti warra kaabaa wajjin warra maalii wajjin warra kaabaas warra kibbaas warra bahaas warra jiddu galeessas hunda wajjin haasayaa jirra mari'achaa jirra lammiilee biyya sanii san hunda wajjin san qofaa miti olloota keenya hunda wajjin ollaa hunda dhiitee walitti bu'ee diinumti uumee jira ollaa hunda wajjin mari'achaa jirra hawaasa addunyaa wajjinis mari'achaa jirra warra dhimmi dubbii biyya teenyaa keessa bitaa fi mirgaan harka qabu hunduma wajjinis mari'achaa jirra kana gochuuf immoo hayyama isaatiin hin gaafannu hayyama warra biraas hin gaafannu waan warra kaabaa jedhu kana yoo yaadatte maal jechaa akka turan dayita dura dubbii warra Eertiraa of eeggannoon godhi institutional haa ta'u mariidhaan haa ta'u waliigaltee barreeffamee lafa kaa'amaa haa ta'u beekan isin nutu beekash. Abadan akka isaan lamuun taa'ee inni gadi dubbatu lammata akka isaan waliin taanetti adda baanii goona. Hunda isaanii dhiitee wal taasise. Amma maal godhuu barbaada? Isaan tuttuqee wal taasise. Amma mana keenya keessa taa'ee mana keenya dhokatee dhagaatti darbachuu barbaada. No. Biyya akkasitti hin ijaaramu. Oromoon bar gita bittoota Amaara keessaa bayanis kan Tigree keessaa bayanis kan irratti qabsaa'aa ture. Uummatni Tigree wajjin uummata Amaaraa wajjin jiraachuun barbaaduun jedheeti miti bar. Diina kiyya uummanni Tigree uummanni Amaaraa jedheeti miti. Walqixxummaa barbaanna. Qe'ee kiyyatiin saamamu. Walqixxummaa barbaanna. Qe'ee irratti abbaadha. Itoophiyaa immoo waliin bulchinaadha. Inni kana bira dabree dura sirna federaalizimii jettan kana nan diigaa sirna gosoota kaleessaa ijaare jedhee waadaan taane seene balaa san hunda buuse. Amma namuu itti hubatee jira ammayyaatti. Erguma sochii kana eegalle as ilaalchi farra Oromoo biyyatti liqimsee ture sun hir'atu eegalee jira. Maaliif san dura yaadni ture maali? Oromoon hundi isa wajjin jira. Oromoon hundi isa wajjin ta'ee badii inni balleessu kana yookiin wajjin irratti hojjetaa jira yookiin wanni inni hojjetu kun isaa ta'eef cal'isee san jijjiirre. Pay attention. Naaretiiviin warri kaleessa mootummaa Oromummaa jedhee uummata keenya irratti waan hin taane laxxafaa ture har'a isaanitti galee waan biraa afuufaa jira. Fakkeenyaaf hingadda waggaa Isaayyaas waa'ee Oromummaa ta'u akka itti haasellee wanni qaqqaba. Garuu dhugaa walii haa dubbannu maal jechaa turte jarri bilisiginnaa ture. Bara dhufu bahaaritti irreeffannee jechaan turre. Hora Finfinnee, hora Oromiyaa keessa malkaawwan jiran qofa irratti oduu hin taane Indiyaan Ooshiinitti, Reed Siitti achi hundatti irreeffanna jechaadha. Aadaan kun asirra gahee jira. That's a provocation. San qofaan bar waan gochuu hin dandeenye immoo odeessan. Somaalee wajjin fudhadhu Somaalee wajjin maal godhan? Uummanni Somaalee kun ollaa keenya yeroo dheeraa waliin jirra. Wanti yaadamin, wanti qophaa'amin, waan hin bilchaatin dhaqanii bishaan arganne jedhanii uuja. Uummata Somaalee dallansuu guddaa keessa bakka madaa isaanii tuqanii dallansuu guddaa keessa seensanii Oromoo meeqatu lubbuun isaa dabre. Ilaalcha farra Oromoo hama Somaalee keessa nu naqan. Keenyaan waliin nu muufachiisan. Suudaaniin Abiy lola Suudaan keessa dhibbatti seenee keessa jira bara. Waan nu laallanne Imireet bakka bu'ee meeshaan warri RSF hidhatan achiin dabra. Kanaaf diinaan nu barsiise diina nutti godhe jechuudha. Warra firaatuu kabiraa dhiisiti warra garaagarummaa qabnu dhiisi uummata historikalii waliin jirullee kabiraa dhiisi kibba uummatoota kibbaa kan wajjin cunqurfamaa turellee gariin akka nuti uffatu abdii akka nurraa kutatu isaan keessa hattuu filanii aangoo irra kaayanii inni agartaa miti waan South West irraa dhufaa jiru waan South irraa dhufaa jiru Central irraa dhufaa waan jiru Sidaama irraa waan dhufaa jiru hattuu naannoo hundaa fuudhanii irra kaayanii jarri sun itti gaafatamummaan isaanii Abiyyii fi uummanni sun Abiyyiin akka Oromootti ilaala ilaalchi farra Oromoo sabaaf sablammoota biyyattii keessa akka seenu godhe kana jijjiiraa deemaa jirra jechuudha. Tokko kun mootummaa Oromoo bakka bu'u akka hin taane mootummaa Abiyyii fi waslaattota isa mararsanii jiranii akka ta'an ifatti agarsiifnee jirra. Fireem gochuu dandeenya jirra jechuudha. Kan qofa osoo hin ta'in Oromoon biyya san keessatti olaantummaan barbaadu gadaantummaas hin barbaadu. Oromoon namni tokko maqaa isaatiin aangoo qabatee saboota biraa akka cunqursu hin barbaadu. Namni biraas saboota biraa keessaa dhufee akkasii cunqursu hin barbaadu. Kun immoo marii gaafata warra kaabaa qofa wajjin osoo hin ta'in baay'ee warra kaabaas warra kibbaas warra hunda keessa. Warra kaabaa qofa waltajjii deengataa sana kan mari'ate. Gaambeella tureera, Somaalee tureera, Kibbi tureera. Marii kana itti fufnaa. Hin bilcheessina, bilcheessaa jirra. Wanni tokko miidiyaa irraa dhabameef kana hojjetaa waan jirruuf biyya Oromoofis sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiraniifis taatu ni jaarra. Olloota keenya wajjin dantaa waloo irratti hundaa'uudhaan tumsa diinagdee, tumsa nageenyaa haala ittiin ijaaruu dandeenyu irratti dursinee bilcheessaa deemaa jechuudha.